summa jaalachuu summa jaalachuu waa'ee moggaasa magaalattii irra waan baay'ee haasofnee jirra. Wiimee waa'ee maqaayisi maqaan afaan Oromootii fi afaan Harariitiin garagara. Fakkeenyaaf Oromoonni naannoo kana biyyoo adaree jechuuf haatu jira. Mee waa'ee kana irratti hoo? Magaalaan akkuma jenne maqaa hedduudha, maqaa garagaraa qabdi. Akkaatuma hawaasni beekuun yaama jechuudha. Kan Harar almost maqaa dokumentii fi kan keessattis maqaan barreeffamee jiru maqaa official ta'e jechuudha. Maqaa jijjiiramin haga amma itti yaamamtu Harar jedhama sun. Harar garuu immoo gama birootiin hoggaa laalte isii qofaame kan akkana jedhamee yaamamu akkuma jenne laga Awaashii fi haga wanniidha Zayilaa garba Edan jedhamu kan amma garba Adan bahara garba Diimaa jiru jidduu wanni jiru kuni lafti jiru kun hundi Harar jechaa ture jechuudha. Maqaa amireeta guddaa tokko ture gabana Adaal jedhan sani sun hundi maqaatti yaamamtu Harar kuni. Garuu immoo more of magaalaanis Harar jechuudha yaamte jechuudha. Uummanni Harariidha hoggaa yaamu Harargee jedhan magaalaa Harar jechuudha. Sirriidha isaantu jiran jedhan Harar magaalaa Harar jedhan kaan Harar jedhan isaan hunda bal'isanii hoggaa yaamanii Harar jedhaniiti magaalaatti hoggaa yaamu Harargee magaalaa Harar jedhanii yaaman jechuudha. Hoggaa guutuu maqaa guutuudhaan si yaaman akkasii hoggaa gabaabsanii immoo Gee jedhanii yaaman aan Gee lijiin ta'e ilma magaalaa jechuudha. Garuu ilma Harar jechuudha. Aan Harar jechuudha. Akkasii uummanni Oromoodha adaree takka biyyoo adaree jedhama. Adaree biyyoo sun amma waan gaa'onni jijjiirameeti. Oriijinaaliin biyyoo adareeti. Kuni maalirraa nu dhaqqabe seete Oromoonni magaalota dur naannoo baha Itoophiyaa kanatti turan hundaa hoggaa yaamu biyyoo jedheeyyaa. Hayyoonni adda addaatis waan kana raggaasisee jiran jechuudha. Biyyoon kun maqaa magaalaatii maqaa biyya jechuu qofa osoo ta'in biyya jechuu qofa osoo ta'in magaalota akkana yaamaa jiran akka dikshinaariyoonni hoggaa laalte amma Mahadii Hamiid Mudeefa siiti takka taa'u waan jiru san akkatti fassara biyyoo jedhees fassara. Maalirraa si galamma kun akka evidence tangible qaba qabatama qaba. Biyyoo Harallaa gamana jirti magaalaan biyyoo Harallaa jedhan karaa Dirree Dhawaa kana biyyoo Awwaallee jedhaniiti achuma Dirree Dhawaa achi waan takkani jirti. Nu bira biyyoo Haraabaa jedhaniiti magaalaa latti jira haga amma kan seenaa guddaa qabdu. Garuu akka Harar kanatti magaalonni kun of eeganii zamanarraa zamanatti darbuu hin dandeenye almost irra hedduun isaanii dhabamanii jiran jechuudha. Garuu wanni irraa qabannu Oromoon hoggaa yaamu biyyoo jedhee magaalota hunda magaalaa jechuuf biyyoo adaree biyyoo Karaabaa biyyoo Harallaa biyyoo Gurraatti kana jedheeti magaalota dukkan yamaa ture. Magaalaa hoggaa jennu gabaa jechuudha almost bakka magaalaadha. Kun afaan Somaaliirraa dhufina fakkaata afaan Oromootii miti. Adaree taja'anii yoonni jedhan kunis kuni seenaan isaa xiqqoo kontroversiaalii akka jennutti amma Oromoonni wantoota yeroo dheeraadhaaf odoon jijjiiramin bakka takkatti mul'atu takka ammoo waan bakka takka sabatee argamu yeroo dheeraadhaaf waan akkasiisan saniin adaree ja'a takka ammoo wanni nam fakkeenyaaf amma nama wanniidha nama tiisaa ture uummanni Oromoo kun duratti qonnaan bulummaa kana boodatti dhufe qonnatti bakka irraa bakka deemanii tiifataa turan. Yoommoo uummanni bakka takkatti sabatanii ta'anii qubatanii
hojii qonnaa haggeessan yoo argan adirii jedhanii uummata akkasii jechuun noot noomaal jechuudha. Permanent waan akkasiiti maanaan isaa kuni naannoo keenyas akkas jechaa turan. Amma namni gargariin uummata Harariitiin adirii jedhaa miti. Uummatoota duratti jira Harallaa maal jedhanii West Harargee sanii achis gama Arsii kana. Oromoonni naannoo hunda adirii jechaa jedhamaa turan. Uummata wanniidha jechuudha. Uummata bakka takkatti ragga'ee qonnaan bulu jechuudha. Not pastoralists, uummata pastoralist hin ta'in waan akkasiitii maqaa sabaatiin jechuudha. Harariidha uummanni Harariidha kan yaamamuu qabus uummata Hararii maqaa jedhu kanaan jechuudha. Akkasitti yaamamuu qabasi kuni wanniidha jechuudha. Kun waan dhaloonni dhufus akkanumatti haala kanaan itti deemuu qaba jechuudha. Adarii ummata Somaaleetiit magaalatti tanaan adirii jedhan kuni Oromoo marraa jarri lamaan akka reefun tana jenne obboleeyyan Oromoo Somaalee jechuun kushitiikidha. Ummata kush waan ta'aniif almost buggaa maqaa buggaasanis hoggaawwanniisis aadaanis afaan waa hedduudha wal fakkaatan kun kamtu kamirraa fudhate jechuunis nama rakkisa. Nuti isaanirraa fudhate isaan tunirraa fudhate jechuun almost garuu oriijinii tokko qaba lameenuu maddi isaa tokko. Daawwattoota televezyiinii Hararii haasawaan goggogsiniiti jirra. Mee afandi muttaqii barruu barreessuu fi ogummaa ikoonomiksii malee akkamii gama sirbaa fi kana kanaan? Waa'ee sirbaa barreessuu. Waa'ee sirbaa yoo sirbii barreeffame takka ammoo seenaa wallisaasanii takka ammoo seenaa sirba sanii waan hin beeku yoo jiraatu waan akkasii inni barreessa malee hin sirba keessa wanni hin qabu. Xiqqoo gaafa ijoollummaadhaa hawwisoo gandaa takka ammoo mana barnoota kinatii jedhanii waan san gubbatti hirmaadheen ture. Ayyeegaa sirba nuti sirbisiisnu garuu immoo daawwattoota televezyiinii affeerisiin jechuuf yaana. Sirba nama dinqisiifattuu yoo qabaatte akka nu affeertee deebinuuf jecha. Hin beekne gaan amma yoo faayilii keessaa yoo qabaattan hin beekne faayilii keessan keessa yoo jiraate taaba Ali Birraa takka ammoo Ali Shabboo lameenuu sirbanii jira. Garuu oriijinaaliin isaa Himee Yusuf jedhama namni sirbe Ibrahim Yusuf rabbi rahmataa godhuufi isaa sirbee yoo faayila keessan keessaa qabaattan eessaa uummataaf biyyoo adirii biyyoo magaalaa kunoo buna dhufee fardaan hin dabaala dhufee hammarreessa bullaan ganamaa bariisa alaalaan na dhawee shuruuf kan qilleensaa kana yoo qabaattan faayilii keessan keessa kana afeera. Namni hedduun akkana jaa sagalee maal yaalle amma umriinis deemte sana booda maal nu godha kanuma itti jiru kana ofuma wayyaadis. Egaa wallee Dr. Kabajaa Ali Muhammad Birraa kaaftegaa waa'ee ammattaqiigaa kaasuudhaaf hin deema. Akkamii firummaa qabdan waan jaamu tokko jira. Mee waan kana naaf ibsi. Ammattaqiin obboleessa abbaa fayyaati. Obboleessa xiqqaa jechuudha. Muttaqiin guddaa
dubbii teenya irratti taqii miti maqaan abbaa isaa Ahmad Taqiin maqaa nama tokkooti. Maqaa nama tokkooti ilmaan Sheekh Umar Rashiidi. Sheekh Umar Rashiid jechuun akkuma kitaaba kanarratti footoo keenyatti namootan kitaabicha kana dedikeet isaanii godhee jiran keessa isaan tokko jechuudha. Sheekh Muhammad Rashiid Sheekh Bilaal jechuudha. Isaanii ilmaan isaaniiti jechuudha ijoolleen. Nutis gama barnootaa kan galche isaanii jechuudha. Mooroof amma kan nuti akka moodeelii ilaallu faamilii keenya keessatti sheekhi keenya jechuudha. Abbaa keenya isa jennuun abbaa keenya bira hubee isaanii jechuudha. Ilmaan isaanii keessaa tokko wanni Ahmad Taqiin ilma lammaffaa jechuudha. Muttaqiin hangafa ilma sadaffaati Ahmad Taqiin Haniifaa takka jidduu jira. Lamaantu magaalaa galee Galamsorraa Balballeetii jedhaniiti magaalaa Galamsoo bira jirti. Achi Galamsotti naggada bunaatii fi wanni daldala dukkaana san gubbatti hirmaatanii san gubbarratti tokko Israafil jedhaniiti obboleeyyan sadaffaa jira. Sadeen kun ilmaan haadha takkaati. Ilmaan haadha takkaatirraa dhalatan jechuudha. Ilmaan haadha birootis ni jiran obboleeyyan hundinuu. Wajji dalagaa turanii haga bara 66 jechuudha. Haga inni akhiramu achi turanii naannoo sanii gaa uummanni Oromoodhaa akkuma beektan gaafa zamana Haayile Sillaasee sanii uummanni Oromoo fi sabaa sablammoonni birootis mirgan qabu mirga wanni isaa afaanii waan mirgoota adda addaa sarbamanii turanii saaniitti mirga san gaafachuudhaaf qabsoon kaatee turte gama Maccaatu Lamaa san booda socho'a warra Baalee naannoo teenyis warra akka Mammajjiloo fa'aa kana asis kulub jedhanii uummanni Hararii kunis uummanni Somaaleetis hedduu fincilaa turanii san keessaa amma haala gamtoomina qabu tokko organized struggle san eegaluuf jecha Hassan Ibrahim jedhama namni sun. Kan isin beektan garuu miidiyaan beeku Eelamoo Qilxuu jechuun beektan. Hassan Ibrahim asif dhalatee magaalaa Qarsaa. Hassan Ibrahim kun Adan jechuun Yaman irraa qabsoo sun eegaluudhaaf gamana dhufee karaa Affaar kanaan. San dura immoo Eelamoo fi Ahmad Taqii fi akkasumatti namoonni adda addaatis abbaa kiyya kaanuu seelii adda addaa ijaaraniiti harka lafa jalaatiin eeduma naggada oofanii qabsoo kana keessa turan jechuudha. Kana kan jabeesse qabsoo kana naannoo Harargee lixaa sanitti Jeneraal Taaddasee Birruu kan Meeccaaf Tuulamaa sababa sanitti hidhaan umrii guutuu itti hidhamee ture itti murtaawee ture. Dura du'a itti murteessan boodarra umrii guutuutti itti dabarsanii dura as fidan Awwiziin mana hidhaa Awwiziin kan maarramee Hararii jedhanii kan as fidaniiti asirraa Galamsootti xiqqoo amma tokko makkanatti as turanii asirraa Galamsootti transfer tahee akka gizootii jedhaniin jechuun quma isir gizootii jedhama Haayile Sillaaseen damoozaaf maal wanni si maddabeeti gaafa akkasitti nama ofirraa sodaatu jechuudha. Akkasitti isaa ture. Garuu immoo Taaddee Birruu Galamsoos dhufeen adabanne jechuudha. Hoggaa laalu haal wanni ummata sochiin ummata waan isaa hawwisiisee jecha wanni ummataas favorable ta'e waa'ee ummata Oromoo kana. Kanaaf itti seenee akka Ahmad Taqii Meeyiraa hedduu jira ijoolleen. San keessa seenee akka Ahmad Laadii Hussein fa'aa amma nama jiru warra san keessa turan sochoosaa turan jechuudha. Boodarra odumarra jiranii waggaa 3 waggaa 4 haalumoonni ta'e naaguma seelaa wal gurmeessu wal dammeessu kana wanni itti jiran akka xinaat budin jedhanii akkatti naannoo dhaabanii akka barcaa kilab waggaa barcaadhaa wal yaamaniiti wal afeeranii achirra diskas godha waa'ee Oromummaadhaa kan waa'ee seenaa Oromoo aadaa Oromoo mirga akkam qabdi maal filmatu diddee haga amma falmachuudhaaf maaltu barbaachisa san dubbataa turanii booda waggaa Eelamoon biyya keessa dhufu naannoo tamtuu nu baasaa qabsoonni tan qabsoo hidhannoodha
armored struggle gaggeessuudhaaf achiin kontaaktii warra Finfinnee jiru wajji uume Taaddasa Birruutii wajji kontaaktii qaba sunis gama Taaddasa Birruutiif amattaqiidha gorsan jechuudha. Sababa saniiti eelamoo naannoo keenya dhufee achiin hafii keenya reefuu tana jenisa shamarra shibbira mee gorsan kannaa jedhaniini asii miti ganda kanaa miti gandi isinii hawwu gubbaa qorichaa aanaa gandin isinii mijjaawu naannoo san deemaadhaa jedhanii achi qajeelchan jechuun gaara gubbaa qorichaa achirraahi qabsoo dhannoo jalqabamte akkana fakkaatutti juun keessa na fakkaatu juun jechuun waxabajjiidha waxabajjii jedhama waxabajjii keessa qabsoon jalqabamte san booda baatii afur booda garuu tiraajedii baatii lama booda tiraajediin sun dhufee xirroo bakka jedhanitti oduma wal ari'anii oduma wanni jedhaniitii waraanni gabroonfattootaa oduu reebuu oduma suufuu basaasaan maaliin oduu barbaadu boodarra akka tasaa itti tokkome naannoo xirroo sanitti isaan as jiranii jedhee direct godhe jechuudha jaratti wanni jedhee yaamee achitti wareegaman xirrootti sababa saniiti ati tarra sirba Ali Birraa fiddee Abubakar Musaa sirba san jabdu dubbee namni jiru cimaan Abubakar Musaati Rabbi rahmataa godhuuti fi aartii Oromoo keessatti bakka guddaa nama qabu nama seenaan isaa wanni barreeffamuu qabu Abubakar Musaa waan kana barreesse saahibummaa waan qaban sadeenu Abubakar isaa fi Ali Birraati gaafa dheeraatu akkasitti anjeessee sirboota yaa hundee bareedaa fi ximmiidhagaa yuusan Abubakar barreessee Aliin sirbe jechuudha yaadannoo isaatiif na fakkaata. Hayyigaa waa'ee kitaaba Harargeegaa waan baay'ee kaafnee haasofneeti jirra. Gama kitaaba lammaffaatti achi ceena. Mee waa'ee kitaaba lammaffaa saniigaa waa'ee magaalaa Dirree Dhawaa irratti kan reefus kaafteeti turte akka booda kaafnu sitti himeetiin si dhaabsisee gaa ammaan tan itti fufuu ni dandeessa. Kitaabni uummata fal'aan uummata qarshii Dirree Dhawaa jiru suni magaalonni keenya kun jechuun Hararii fi magaalaan Dirree Dhawaa nu biratti keessaafuu uummata Oromootiif sabaaf sablammoota birootiif in general uummata East Itoophiyaa kanaaf ma'anaa guddaa qaban jechuudha. Tuni magaalaa historically cultural center ammas centerii amantii centerii aadaa centerii daldalaa ta'ee tajaajilaa turte waggaa dheeraadhaaf waggaa 1000 ol akkas jechuudha magaalaa Dirreedha. Kanaaf jaalannaa wanni isaa barreeffamuu qaba. Yeroo hedduu maal si fakkaate kitaabonni barreessinuu kun kitaabonni barreeffamaa jiru kun waa'ee ethnicity haa ta'u waa'ee wannidha more of center ka godhatu gama baadiyyaati. Magaalonni ma'anaa qabu kan dubbatamuu qabu wanni isaanii meaningiin isaanii gaheen uummata keessatti isaan qaban guddaa akka ta'e san ibsuu jechan takkaafaa magaalaa Harar lammaffaa immoo Dirree Dhawaatti aansa jechuudha. Dirree Dhawaan akkuma dubbannetti eega baaburri dhufe booda asni hanqatee Harar xiqqoo nagganninis irraa gamas baqate san booda waggaa 100 booda naannoo kanatti tireedii fi industirii seentar ta'ee haalan tajaajilaa turte akkas magaalaa Dirree sana jechuudha. Magaalaa ammas civilization haaroo civilization ammayyaa gamasii nu dhufaa ture. Magaalaa ammas obbo Ali Birraan ibsee jira. Maal jedhasa? Dirree biyya hayyoota maal jedha? Walaloo isaa na jalaa bade biyya afroo biyya sirboota sajja akkasii warra afran qalloo afran qalloo hawwisoo afran qallootiif hawwisoo qeeroo ganamaa
urjii bakkalchaa hedduun itti dagaaganii afaan oromootiif shoora guddaa itti taphatan jechuudha. Magaalaa sanii achitti waa wanni garta amma Araboonni Yaman kunii fi faranjoonni adda addaa akka Armanii fi Giriikii gamas turanii wantoota amma mi'aawaa nuti akkatti hawwiidhaan jala fiinu kana halawaa maal mushabbaqni isaan irraa dhaallachu gama dirree dhawaati kun hundi isaan hundagaa yaadannoo hedduu qabnaaf waan dirree dhawaa yuunikiti taate akka halawaa kana fa'a akka ammas naggata keessattis nagganni naannoo sanii habaa bira wal qabatu kun haala addaa qaba. Hoggaa baaburra irra deemtu baaburummaan kunuu deedee maarree qotaraa jettee itti aanta moora hora dirree dhawaatu irra beeku. Wanni kuni piriizerve tahee amma dadhabaa dhufus dhaloonni dhufu kuni baruu qabaa yaada jiru sanirraa hin uummata fannaan uummata dirree dhawaa jedhee kitaaba sanitti wanni paartii guddaa garuu kitaabni sun kuni exclusively har'a qofa irratti xiyyeeffata. Magaalaa har'a malee waan biroon qaba. Sun dirree dhawaa qofaa miti ta'ee paartiin guddaan gama dirree dhawaa ta'u malee Galamsoos ni dubbata. Waa'ee Walloo ni ja'a akkatti Haramaayas ni qabana fakkaata. Akkas. Beekan dirichaa dirree dhawaa fide. Tanaafi waa'ee mushabbaqa maa jaajura sun jiraa miti jabaa ta'u akkatti wanni dhamuu muramu ta'u dhaga hoggaa inni adda naman jedhu tanaafi wantoota sana haandis bakka hunda ni jira dirree dhawaas maalis wanni kureebataa maaliga kureebataa sambuusaa juljula jedhanii kamaran sun jedhamu akkatti sun nu biras guutee jira nu sini goona anus ni godhu min beeka sun beeku kaan garuu aga amma magaalaa dirree dhawaatti hoggaa dirree dhawaa deemtu kalawaa kiiloo lama irraanfattee beeku sin jedha irraanfattee beeku sin jedha akkasee kanaaf wantoota bakka guddaa kanneef bakka addaa kanneef wanti irratti xiyyeeffate barreessa. Egaa Afandii Muttaqii waa'ee kitaabottan keetii lameen haasofneeti jirra. Gama sadeessaatti achi dabruudhaaf yaana. Dhiheenyatti kan sadeeffaatis gadhiisuudhaaf akka deemtu marsaa feesbuukaa irratti gadhiisaati kan jirtu. Haasaa keenya irratti sochiin ati feesbuuka irratti godhaa jirtu aadaa afaan oromootii fi aadaawwan saboottan garaagaraa beeksisuu irratti sochiin ati gootu guddaadha. Mee seenaa barreessuunii fi marsaa feesbuukaa irratti immoo yeroo kannitee fi akkasitti hojjechuun sun yeroo hojii keetii kan sirraa addaan hin muru mee kana gabaabsii nu ibsi. Akkuma ati jettetti hojiin feesbuukii tuni yoo hojii godhatan ofiifu maqaa hojii guddaa namatti ta'a. Yeroo ta'e qabateeti waan heddurraa si dhaabu mala kanaafuu gama kanaan dhaamsa tokkoon barbaadu qaba akka yeroo hedduu irratti wanni expand hin goone namoonni wanni haraaraa namatti ta'uu danda'a. Ani kan wanni jedhuufi hojiin tiyya barreessuu qofa yeroo ammaatti full time writer akka jedhamu san irratti waan bobbahee jiruuf barreessuun akka hoggaan nashaaxee godhu qofa akka dursanitti waan san qofa san ta'een ammaan tana akkuma hojittuu hojii mataa fayyaa godhee waan hin qabadheefi sanirraa hin hoggaan yeroodha hoggaa yeroo fusaa jechuun ni beekame waa tokko hojjettee hoggaa akka raftitti godhee hoggaa sanfaattiin marginal time sanittiin fayyadama malee full time research gubbaan jira gabbaheetiin namoota interview godha namoota odeeffannoo adda addaa qabu gama adda addaati takkaammoo kitaabotaan daawunlood godhe kaanis ka biyya alaatiif kaanis ka biyya keessaa bite walitti qabeessan gubbaa muxaalee wantootan irra jiru kanaaf ragaalee na barbaachisu sassaaba sanittiin jira piroojeektiin irra jiru yeroo ammaa ta'iituu Oromoo of carcar jedhama jechuun Oromoo ituu jechuun hargee lixaa kana Oromoo sadii jira hargee keessa koominitii sadii Oromoon jiru ituu
afaan qalloo fi aniyya jedhama. Aniyya gaara mul'ataa kana. Kana keessa amma naannoo itu san gubbaan jira. Piroojeektii guddaan. Kitaaba sadeessaati. Lakki afuraffaa sadeeffaa waan ta'eef. Sadaffaa ekstenshinuma kanaati. Harargee quxuruu 2 ja'atuma ture. Lakkoofsa tokko kuni. Lammaffaa ja'a ture suni garuu immoo maqaan isaa more of waan specific waan ta'etti waan xiyyeeffatu jecha maqaan kuni hayyoota tokko joggaa wal dubbannu maqaan kuni odoo irraa jijjiirtee gamoonni dhagootee gama wanta inni irratti xiyyeeffatu sanirra seentar maqaa tokko odoo barbaadde kan itti xiyyeeffatu sulxaanata Adaal jedhama. Adaal jechuun mootummaa yeroo takka bara 1415 akka lakkoofsa faranjii hambaa 1571 ture jechuudha. Adaal sulxaanis jedhama. Histirii keessa beekamaadha. Akkota namoonni akka Ahmed Ibrahim Al-Ghazi kan Ahmed Ibrahim jedhanis Amir Mujahid Imam Mahfuz Garaad Abu kun sulxaanota Adaal sanii seenaa isaanii irratti seenaa sulxaanii saniiti. Wanni kana wajjin qabatu Harar capital of Adaal turte. Capital state of Adaal turte. Waggoota san keessatti. Kitaabni sadaffaa itti fufa isa kanaati jechuudha. Itti fufa isaati. Kan sadaffaa ammoo kan kun Oromoo irratti xiyyeeffatu sun kanaa wajjin walitti dhufu. Sani mootummaa Adaal san irratti xiyyeeffata. Inshaallah bara haroo kana keessa waan ji'oota 4 ji'oota 5 booda waan dhufu na fakkaata. Isaan bira akka googaa asumaan waada galtee bitee jirta. Mee jiragaa yeroo nu daangeessitee garuu gargar boof yaana. Mee wantootaan ani hin kaasin hanga ammaatti yoo jiraate kan kaaftu yoo qabaatte akka walii galaatti jechuudha. Dhaamsa dhuma irratti dhaammachuu barbaadus. Wantiin addaa waan kaasun jiru dargaggoota takka hiriyaa kiyyaa takka immoo mata gurree warra ammaan tan ol ka'u saniif wanni dabarsuu barbaadu yeroo qabdaniin qajeeltanii fayyadamaa jechuu yaaduu jiruun barbaada. Yeroo itti qabdanitti kanumatti wanni qofatti hin fixinaadha jechuun gaa ma'anaa malee akka maalayaani jedhanii afaan Arabaatti maalayaanitti fixina kaan ni barataa jira quba qabna. Garuu immoo yeroon hedduu beekeenyitti excessiveedha. Time excessive ta'e kana keessatti akka wannidha akka itti fayyadaman saniin dhaamsa dabarsaa akka dubbisan kitaabotas garaagaraa akka dubbisan keessaafuu rakkina tokko jira amma na yaadachiifte kitaabota afaan Oromoodha. Wanni hedduun nama afaan Amaraatiin barreesse hedduu Amaariffaa takka Ingiliffaadha. Kuni wanni dhimma afaan Oromoo purposely yaadatii miti. Dalaguma akkasuma godhe. Wantootan agreement hojii godhu waan bifa saniin akka qophaa'u waan namoonni jedhaniif agreement hojii galeetu akkasi malee afaan Oromootiin man barreesse. Garuu kitaabota afaan Oromootiin hoggaa maxxansine nuun dubbisanii jedhaniiti hiriyoonni fi adda addaa nutti himan jechuudha. Natti himaa jiranii nuti afaan yoo nutummaan hin guddifne nutummaan hin dubbifanne waan afaan keenyaan barreeffame inshaallah anis ni barreessa fuuldura kitaaba amma uummata funaan uummata qabsiisan ji'a kana bara kana keessatti ni fassara jechuudha. Translating godha gama afaan Oromooti. Hin sodaadhu kana namni dubbisu hin jiru jechuun hin sodaadhu. Fedhuu haa dubbisu fedhuu adhiisu barreessuma dalagaan tiyya. Garuu namoonni dubbisu contribution guddaa qaba jechuudha wanni dhatti. Wanni keessatti akka volumiin afaan barreeffama afaan Oromoodhaa hedduu tamsa'iin afaan Oromoodhaa baay'atu. Shoora guddaa taphata. Kan taphatu dubbistoota. Kanaafuu akka waan barreeffame kana barreessitoota qorattoota adda addaarraa bitatanii bukseenterii adda addaa deemanii bitatanii afaan isaanii keessatti afaan isaanii guddisuu keessatti akka hirmaannaa qabaataniin dhaamsa fee dabarsa jechuudha.
farsiti